as suutii wajjin jira walgahii Global Congress dhufeetiin garuu kalee galgala isin dhufeetiin waan adda addaa isiniif ibsa kan jedhu yaada dubbadheen ture. Na haalli naaf mijaa'uu dhabee akkasumas immoo ganama kanallee halkan hedduu keessatti karaa isaa afuritti ka'ee anyway kanumaaf hedduu keessatti amma otoo walgahiin kun hin jalqabiin yaada tokko tokko isinii kennan jedheetiin baga nagaan dhuftanii DJ Salii akkamii yeroo jalqabaatiif I guess nama wajjin dhufaa jira tallee naga jedhe namaan qaba. Of course sister. No, you go ahead first. Okay. Aye, qabxii hedduu irratti dubbachuun barbaada. Mee yeroo tokko naa obsaa qabxiilee isaan fudhadhaa. Wandalago? No, wandalago. Okay, dhiifama. Qabxii gara afurii tokko wajjin isin dubbadha jedheetiin garuu amma haala naaf mijoofnee fi waa'ee moo gabaabina irratti waan waadaa seeneef waada kiyya gahuu fi waada kiyya godhuu fi waa'ee kalee xalaabara irratti maaliif Oromoodhaaf maaltu keessa kan jira kan jedhu yoo xaleecha san laaltanii guyyaa tokko san dura viidiyoo gabaabaa tokko dhufee isin dubbadhee ture. Barruun kalee White House baasee State Department baasee akkasumas immoo pirezidaantii fi itti aantuu pirezidaantii ta'anii ka baasan suni barruu baay'eedha akkuma agartanii barruu dhiibbaa guddaa kan dhufee jedhee achirratti hopefully dubbistan jedha yeroo biraa miidiyaa irratti illee dhufeen dubbadhee jedha garuu ka achirra jiru inni guddaanii kan namni beekuu qabu achirratti olaaltanii jettin yes fookasiin dhibbatti kara kibba jedhama miti kara naannoo Tigraay jechuudha irratti dhiibbaa godhaa garuu karuu dhiibbaa haasaa konsernii isa irraa kara qabxiitti jijjiiruuf jechuudha. Haasaan engaddaa fi torbee kana warra mootummaa wajjin surre irratti waa hedduu asas kadhaa jiran. For long time waa'ee militaris ta'ee waa'ee direct engagementiin ture teebilii irra hin turre teebilii irra fuudhamee ture. Amma garuu akkamitti because mootummaa kana kadhatanii mootummaan kunii obsa Ameerikaan gooteef kana tuffii waan ta'eef namni guyyaa waan du'aa jiruu fi kan mootummaan ajjeesu qofa otoo hin ta'in illee kan warri TPLF illee ajjeessu jechuudha. Saniin dura yoo yaadattan taate achiin juunii wixata hin yaadadhaa juunii dhumarratti kara dhumarratti maqalee qabatte warri na obsi jedhiin. Okay, so gara wixata qabattee jimaata sana UN walgahiitu tureeyyu. UN irratti lammoortiin guddaan kan muramuuf deemu jarri maqalee wixata qabattee hin jettee haala hedduu jijjiiramee of duuba deebi'ee jechuudha. Achi booda akkuma agartan naftanyoonni mootummaan Amaarri warri kunniin martinuu advocacy ciccimaa irratti ture TPLF yakkamtoota godhuuf jechuudha. Obviously akkuma agartan kana barruun kalee bahe kun jaalalachuuyyuu hedduu miidhuuf deema. Jaalalachuu ammoo keessa galchuuf deema jechuudha. Kana is a very serious action fudhatu barbaadanii hatattamaan yoo ittiin deebinee kan jedhu. Qabxii san keessa akka Oromootti kan bakka buunee warra White House illee kan haasofnu warra mootummoota Kongireesii wajjin illee kamisuma dabreeyyuu kaasaa turre what it means for Oromo kan jedhu galee waa'ee hidhamtoota irraa akkasumas conversation dialogue dhiibamu kana irratti is it gonna be just warra Tigray or TDF fi mootummaa qofa moo akkam kan jedhu kana irratti so obviously amma fookasiin bakki namni irraa du'aa jiru yeroo baay'ee namni gaafatee jedhu maalii fi kan Oromoon dhagahamnee kan hin jedhu wanti tokko kan rakkisee jedhee at least mootummaan achi dhaqanii jedhanii naannoo Tigraay keessatti waraanni openly jira conventional wariitu jira lolatu jira naannoo Oromiyaa keessatti immoo dhiinsatu jira akka waraanni keenya jajjabaatee jiru sana argaa jirran hin beeknaa naannoo baadiyyaa hedduu tottowatee jira garuu warra biyya asiitti dhaqee achi lafa laaluu fi wanta akka argaa hin jirru waan hin jirru kanaafiyyuu urgency the first thing is first resolution ka 97 ka dabre illee first is first kanaan du'insa naannoo Tigraay kana dhaabuudha. Kanaan because santu nama saamata jira garis waan sukkanneessa waan dalagaa jiraniif garuu achi dhufee ammoo absolutely utuu Oromoon keessa hin jiraatin gaafiin Oromoo otoo hin deebi'in Itoophiyaan tasgabboomti gaafii Afrikaa nagaa argatti kan jedhu sirrii maasirratti fudhatanii jiranii warri nu beeka. Anyway wixata kanaaf karaa kibxata kanaa karaan iyyuu Washington DC deemaa jira walgahii adda addaatii fi so it is I don't know makes with yaada kanarratti xalayoota wanna ka White House galee baasee fi ka
pirezidaantii maan sigira tokko Baayiden kophaa isatti kabaase ka executive orderii qabu ka sankshinii maqoonni illee liistii yeroo gabaabaa qofa kennanii fi yeroo gabaabaa kana keessatti qabatama waan ta'e jallachuu yoo hin godhini tarkaaffiitu dhufa maqoota liistii dhufa jedha. Sankshinii waa'ee jenosaayidii illee dhuguma yoo dubbannee jenne erga murteessanii ji'a afurii deeman. Garuu publicly gochuun barbaanne publicly gochuun karaa kaaniin ammoo xalayaan pirezidaantii fi vaayis pirezidaantii walitti baatan suni carraa baay'ee still Ameerikaan akkamitti qophii jirtu reconciliation irratti nama miidhame irratti biyya jaarsa irratti waa hedduu irratti qophii qabna dubbatee jedha. Nevertheless haala mootummaan deemaa jiru kana irratti waan irraaf duba deebi'uun fakkaatu garuu miidhaan jiru kun miidhaa warra mootummaa qofa otoo hin ta'e warra kaan illee ni qabaatee jedha. I don't know dubbistee jirta kennillee nullee akka sabaaf sablammitti wal geennee turre karaa saba 8 wajjii wal geennee turre waa hedduu irratti yeroo biraan haasa'ee jedha amma wal geennee jalqabuuf deema. Yeroo gaaffii qabda. Anillee xalayicha xiqqoo dubbisee jira akka Baayiden baasee which is baay'ee gaariidha keessattuu akka Oromootitti because you know the bottom line is that akka Abiyyi kriminaalii ta'e is clear keessattuu naannoo Amaaraatii fi milishaan Amaaraatii fi Abiyyi even including TPLF. And kuni baay'ee ifaa baay'ee waan nama gammachiisu qabxiilee adda addaatiin you know sekshinii isaanii tuqanii lafa kaa'anii jiranii kun immoo waan hedduu xiinxallamee irra hojjetame it's not just like akkama amma warra Abiyyi jedhu juuntaa deeggaruu fi waan garaagaraa responsive ta'an malaaloo laatan xalayaa responsive Abiyyi directly isaaf deebisee argatanii jirtanii xalayaa almost boo'ichuma si galee because yeroo itti dubbatan amma bira dabree jira. Garuu it's very good nutichi kun adeemsa inni deemaa jiru kaayyoon inni godhaa jiru mootummaa filannoo kijibaa adeemsisee torbaan lama booda mootummaa kijibaa deebi'ee uume achi booda konstitushina kana balleessee Itoophiyaa durii ijaaruudhaaf kan hin godhu kaayyoon isaa akka deemaa jiru sirna nafxanyaa sana deebisuudhaaf amma wanti gaariin akshinii kana akka fudhadhaa kana long time fudhadhaa jenneen amma akka Oromootti illee akka fokas godhan meesaniif ol ga'uuf deemutti jira. I don't know gaafilee warroonni isin qabdan gaafii keessan irra ilaalaan jira. Usually computer irraa waan seenuu fi computer irraa yogguu seentee jettu commentii siif mul'isu har'a yeroo jalqabaatiif onna irraa seenaa jira. I don't know uummanni keenya gaafii maal qabattee yaadda amma xalayaan sun xalaa hedduutu bahee jira. Detailii emergency ani pirezidaantiin Ameerikaa Itoophiyaan tasgabbii Itoophiyaatii fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti aangoo natti kennamee qabadheetiin emergency baasee jira because jeequmsi Itoophiyaa keessa deemaa jiru waan yeroo namaaf kennu miti kan hin jedhu. Wantichi it's not about like an jechuu barbaadu wanni bahe resolutionin bahe sun it's not about America's power, it's about humanitarianism. When amma Abiyyi fi warri Amaaraa biyyattii san keessatti hojjetaa jiran it's basically human right based waan beezii ta'e tokko akka amma Abiyyi miidiyaa isaaniitti irratti you know westiin akkana godhu colonizationii fi maarree fi ka jedhan kijiba olola isaan baasan sanii fi jalqabe the reality is that jalqabe realitiin jiru waa'ee humanitarianism waa'ee dhuma namaa beela kan immoo beelli kun mootummaatu beekaa ka uumame malee beelli kun beela natural cause most of the time most of the things that is happening biyyattii san keessatti anyways genocide hin jira beelli hin jira rakkinni humanitarian crisis hin jira hidhaan hin jira crackdown Oromiyaa keessa Tigray target godhanii jechuun saba kanneen keessattuu Tigray fi Oromoo innaa kana irratti baasanii amma Abiyyi yoo onni
ibsa isaa tokko argite BBC irratti he's like Kan xalayaa barreessa jedhe. Yeah, I think miinni sun irra ima itti dhufte. I think mee hopefully miidiyaa wajjin bal'inaan kana deebisee isaan jedha. Kalee galgal waadaa waan seeneef waan waadaa kiyyaan bisee hedduudhaan dhufeen jedhee. Kana irratti ammoo sagantaa nama bakki nu jirru Oromoo Koongiresii irratti jechuudha. Namoonni adda addaa kalee miti guyyaa lama dura kelloo irratti dhiifama shabboo irratti dubbadheen ture. It's perfect dhamti. It's far away from perfect. Hanqina hedduu qaba. Kan beeknu kan nu dhiibnee jennee garuu asitti kan argamnee jennee fi everyday busyidha. Walgahii dura teemnaa amma si'achi deebi'ee karaa DC deemaa achi immoo hiriira tokko mootummaan hin dhufaa warra tokko I think itti aanan